haala yeroo kana gidduu tanagaa waan deemaa jira ajandaa Oromoo darbamu jiru ajandaa Oromoon itti yeroo gubu jirtu shorti memorii kan qaallichi shayxaantichi nuunjuusan shorti memorii kan qaallichi nuunjuusan itti deemu jirra waan inni juulugumaanii itti dhufaa jirraa jechuudha sigal ajandaan tokko hoggii darbamu eeysaahi darbamee jechuun gartee isiniin galu hoggii namni waa isiniin je nama san murmuuf nama san falmuufaaf wara rakkatu garraa jechuudha mee dursa waraana qabsoo jechuun hiikaa isinii himaa jechuudha isin hordoftoonni qabsaa'ota waraana qabsooti generaalli dhaabbadhaa isiniin jennaan dhaabbachuu baruu qabdanii maaltu jira dhiiroo maaltu jira jettanii dhaabbachuu qabdanii generaaltichi tokko annaawunsi godhee waa isiniin jennaan dhaabbachuu qabda wallee dhiyoo tana deddeemtu wallee aadaa Arsii taajuu gurbaan rabbi itti fedhe kun dhiyoo tana wallee san baase san sheetichi yaadarra kennatee ture kitaabul jismii soogiddarra dabarse jaallan kiyya irra guddaan waan inan waan san qeeqeef ni galaaf natti hin fakkaatu sii gale aadaan Arsii arra qofa wallifamne arra qofa leellifamne Arsiin ummata goota ummata gartee wanni isii arra addunyaa irratti akka waan ummata arra uumame akka waan ummata arruma qofa wallifamee fi maaliif godhame sadarkaa kaabine qaallicha wayyaanee wajji dhiiga Oromoo dhugaa ture san arrallee dhiiga Oromoo shayxaanticha wajji dhugaa jiru warqinaa gabayyootiin hanga sheer ta'utti warra jala kana warqinaa gabayyoo jalaa xirraafii fi waxii dhuguun maaliif akkatti afarfamee jettanii osoon addan baafatin gartee hedduun keessan hinaaffaa maarree hinaaffaa garaanaa isin gubatu milkii Arsiitu garaanu gubaanuti Arsiin milkaa'uun nu gammachiisa Harargeen milkaa'e Wallaggaan milkaa'e Walloon milkaa'e kutaa Oromoo keessaa yoo takka milkooyte sigal qabsoon Arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabne eenyu dura jee Sheek Abbuu Taatii jechuudha nuti milkiin kutaa Oromoo takkaa nu gammachiifti malee milkiin kutaa Oromoo takkaa nu boonsifti malee ittiin dhaadanna malee ittiin hin xiqqaannu jechuudha ittiin mataa ol qabannaa jechuudha sigal hagaraan isin gubatu maarree namoonni bakka lamattiin qoodee ilaala kan wallaalummaadhaan dhugumaan gartee wanni kun hamuunni kun itti faca'ee joohara jedhaniin sii galee joohara jechuun gartee fedhii العشق من الحب خنا ربني يونس جالال خيسان سهويتو جتو جواري كسيس كان اتفاجئ غرتي هنگه تشوف چاسوتي وطالوس نجراج سنا نرلالو گمچو رجراج گمچو ساتين دراتو کے شیخ خيار رئیسا خطاب الجسم دفه سوگدنا را دستر دبرسيه جي مرگساتيه جرو خديك واقول ساني خسبون آدان أرسي الرقوفة واللي فهمتي الرقوفة سبمتي مالي فرقت آري فهمتي مالي فرقه وقنان كابينين انتي خادري في كابينين قباتي كت آري سيدي واي سيقل واي إفكافدو سيقل namni milkii teessaniif takkaa milkii kutaa tokkootiif kagaraa yaasu haa yaasu arra sa'aatii aadaa dhaadheessinu sa'aatii aadaa sirbinu sa'aatii ilma Arsii ajjeesanii harreerra fe'anii magaalaa keessa oofan arra sa'aatiin sa'a qabsooti ajandaa qabsoo kamii jijjiirra jedhanii hayyoota Arsii keessaa beekamu walafaan keenya jedhanii
Goota warqinaa gabayyoo har'a aadaa Arsii sheer godhe Jawaar Mohaammed sheer hin goone jedhanii ajandaa biroo uumuudhaaf akka qophaa'aa jirtu bilisiginnaan gurraa qabdu isin sigal waan gootan godha sigal waan jettaniin jaati adda diigaa tokkummaan dhufte kun diigamu qaba jee shayxaanni akka ajandaa gad dabarsee jiru quba qabdu isin Denggadda Jawaar cinaan maal siin jee bashaashatti illee na jalaan bahuu jee maal jechuun gandummaa waa jaaraa jiraa jechuu argisiisa. Mee akkamitti isinitti himnaree mana dhufnee isinitti himuu hin dandeenyu. Mana dhufnee isinif fannisuu hin dandeenyu. Mee akkam taaname min ittizaaz maalaa goonu mee naa himi. Sigale. Memma wallee molonchiiftu sun. Sila walleen bilisiginnaan sheer godhu qabdu wallee namicha Addis Ababa jeesani. Tadachi qaallichi meekaappii godhe hunda garsiiftee addunyaa tana hunda misooma fakkeessitee maal jettee mitikkishoo jette. Waay sanna piippiin sheer hin goone. Wanni diinni kee sheer godhu, wanni diinni kee sii dhaadheessu, wanni diinni kee sii faarsu. Waatu duuba jira. Gaafa ilmi Arsii ajjeefamee harree irra fe'amu warqinaa gabayyoo noomaan jiin. Warqinaa gabayyoo maaliif noon jiin? Warri har'a akka lafa dhiitee maraatee Jawaarri itti ka'ee jee akka waan Arsii jaalatu fakkaatu kun isin Arsii keessaa dhalatee jettan kun nuutu Arsii jaalataa bara. Maaliif jiina gaafa? Akka Arsiin hin duuneef mormuu jirra. Akka aadaan Arsii, aadaan Harargee, aadaan Oromoo hin banneef falmuu jirra. Akka namni harree irra fe'amee hin deemneef falmuu jirra. Sheexaanticha dhiigee gartee Oromoo kana guutuu dhuguu jiru kaasuu jirra. Har'a waan isaan jalaan dabran gartee ajandaa caalaa bultumee irraa eegalee hanga ajandaa wallee kanatti ajandaa darbame. Sigale. Gujii keessatti intala gartee ajjeefamti. Ulfa baatii sagali arraan dhalamoo boruun dhalata jettu ajjeefame. Namni irraa dubbate jira. Namni irraa dubbate jira. Hin jiru jechuudha. Wallagga keessatti woboon lolee lolchiisee kuffisee daaraa godhee bilisiginnaa dhukkee godhee namoota 200 ol kan qabaniirra ta'an hidhaa yaasisiise. Namni irraa dubbate jira. Isin gartee walleerra wallolu jirtanii jechuudha. Piippina isin ajandaa sii darbee ichiin waan biroo godhu jira jechuudha. Amma maal godhu waan Baalee fi maarree nu laallattu jedhaniiti isinuma walafaan kaa'u deeman. Nuti keessa jirru siinja lakkii keessa jirtaa jettaani ati ganaa asii tiktok mana abaluu dhaynaa hoottaa waliin jetta. Obboleessu mee xiqqoo laal nama wal dhageeffatu haa ta'a. Nama wal dhageeffatu haa ta'a. Namni tokko yoo wal dhageeffatu yoo nama wajji deemu nama kaayyoo takka qabu dhageeffatu. Sigale? هذا كل شيء من البطين كل شيء من الخسارة عربني سيقول خون خسارة دلقوا جراج سيقول خسارة دلقوا جراج غافة ستة لدى جيفتين غافة ستة تولي واي جت سوتت كام داون تاتي وغافة شو قبضة وغافة شو قبضة جارسمان كيتوبر intala dhalaa yoo taate takkaa gurbaatti giraa yoo taate jaartummaan teetu yoo amala jijjiirtee si hoo'isuu eegalte amala dur hin qabne fidde arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda takkaa yoo jaarsa kee ta'es arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda piippiin arra maaliif akka wallee tana sheer gootee way break news kunoo warqinaan gabayyoo hundaa sheer way maaliif jettee akka maraatti waay ajandaa dho'isuu barbaadduu jiraas jalatti
wallee naa wallifamtu ana wallirraa dhimman qabu namichi duraan namni nuun laaluu fi ara rabbi nasiiba tolchee fi laale an for first time arraan isumaa ijaan arge namoota akka sheekkaa butaa kana hundaa ijaan arge nasiiba guddaa qabu sigal sun dhimma mataa hiyyaatti miti sigal aadaan arsii arraa miti kan wallifamte arra dhiira meeqaa wallisee itti du'ee itti baqee aadaa tana nuu fide sigal akka sabattuu badaa jirra aadaa maalaasu seenaan teetu seenaa qeenxeeti siin jechuu jirti peenteen jaamitiiti wanni piippiini yele piippiini aadaan teetu aadaa qeenxee wanta harma muraa naannolee hundi adii gamtuu jechaa jirti namni gartee aadaa udhabe namni seenaa udhabe aadaa maalaasu sigale saniifuu angaafas wanni jala muree waan kana mormeef wanni piippiin dhaadheessite jannata illee yoo taate rakkoo keessa jira jannata jettee ittiif hin darbin azaaba keessa taa'ii gubachaadhaa carraa eeggadhu hanga namni sirraa waa laalu dhufee laaluu ansumaafiin feetuni fudhat feetuni dhiifta rakkoon hin jiru nama kana caalaa aadaa arsii ibsee wallisee jira akka joorjii maarree sanfaa namni akkasitti oowwisanii jira for in history for first time kaabineen mootummaa sadarkaa olaantuu wallee takka sheer gooti for first time wallee oromoo maaliif arra godhe ni muddamanii as keessaa nama bitachuu barbaadanii jira as keessaa nama waliin naquu barbaadanii jira abalu sheerin goone abalu sheer godhe abaluu turra arsiidha jedhanii nama wal afaan kaa'u deemanii jira sigale waa hedduudha ofirraa laallaa jechuudha sigale waa hedduudha ofirraa laallaa waa hedduudha ofirraa laallaa saniifuu ummanni keenya walleen haa wallifamtu sa'aatii laalladha sa'aatiin oromoon dhiichifturra jirra sa'aatii oromoon dhiichifturra jirra sa'aatii oromoon aadaa si ibsatturra jirra maaliif arra dhiichisaan du'a teenya dho'isan maaliif dhiichisaan buqqaatii teenya dho'isuu barbaadan maaliif dhiichisaan diigamuu mana keenyaa dho'isuu barbaadan maaliif dhiichisaan gartee buqqaatii riiraa arra kaabinee riiratti baale keessan maal godhu jira ilmaan marsiitii riira sunis hin qotattanii abadan jettee hin qotattan jettee riira keessa baale keessan maal godhu jirta kaadireef kaabinee arra yeroo ati duuba asii wallee takkarra walloltu mee yoo biititun guutuun kaatee wallee ta'e jettee arsii jettee iyyite mee maal sii gooti yoo namni kee du'aa jiraate yoo namni kee buqqaa jiraate yoo aadaan ta'e badaa jiraate yoo seenaan ta'e dhabamaa jiraate mee maal sii gooti mee naa himi biititun guutuun hin sinne miidiyaan addunyaa tana aljaziira miitirkishoon CNN Bloomberg Washington Post yoo addunyaan tun guutuun kaatee si iyyite yoo manni kee nagees hin qabaan yoo bakkatti aadaa tana leellifattuun qabaan yoo bakkatti seenaa ta'e gartee leellifattuun qabaanne maal sii gooti arra osoo riiraa baale keessaa namni buqqaa jiru naafi ati asii wallee takkitti irra wallol sanii sagalee ta'uu dhabne osoon gujii keessaa haati ulfaa ajjeefamtee reefisii mana taa'u jiruuti naafi ati wallee wallol osoon ilmi arsii kanati jettu kun sabboonummaan arsii yoo si dhagahamte akkatti gartee miidiyaa irraa si faranxiisi osoon ati asirraa arsii jettee faranxiisi ilmi arsii harreerra fe'amee ajjeefamee deemu jira dardarri arsii kallacha dhawamu jira milishaadhaan kun qurxummii nyaatamu jira sigale
obboleessoo dammaqi meeti qollee taatu dammaqaa yaa obboleeyyan mee waan ajandaa godhattan laalladha mee rabbuma namaa miti rabbuma sodaadhaa saba miskiina kana dhiisa sagalee tanumaan qaba gaa'ii I don't know rabbuma sodaadhaatii saba kana dhiisaa isa warri keessattuu warri miidiyaa kun warri waa oogiftan kun dhiisaa sa'aatii gartee wallee ajandaa goonee mee haasawa dheengadda Profeesar Isqeelii fi Jaawar akkasitti haasawan san bakka jiruu quba qabdaan madhaamsa isaanii jedha aadaa arsiitiif mormu jirta kaa goota kee way numa gootaa bara kunis arsii arrabsu jirta kaa aadaa isi yoo arsii arrabsite if arrabsite bara yoo arsii faarsite if faarsite bara namni qaama fi tokko na dhageeffadhu qaama fi tokko yoo nammaan ka'ee gosa Oromoo keessaa takka arrabsi ifiin arrabsu jira bara waan akkanaa dhiisa kun nun barbaachisu ani dubbii irraa miishoo tarraa macarrashaatiin siiyu jannata yoo dhiiphiin si faarsite jannata sanin seeninii jannata hol wanni qaalii wayirti azaaba keessa taa'ii carraa hanga warri gartee sirraa jannatuma sanuu sirri laalu dhufuutti azaaba keessa taa'ii carraa kee eeggatu aadaa dhiisi aadaa asii biraa yaanaa'u maarree jettu tana asii biraa yaanaa'u jannata san keessa yoo piippiin dhufte sigale kanaa ol wanni dhaamsi irraa mahiyyeetii siin jedhe hin jiru kanaa ol wanni niin geessitti aadaa warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu artii warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu eeysaa dhufeetti har'an aadaa deeyisa osoon inni aangorra jiru ilmi arsii buqqoo jira bara baale keessa baale guutuun gurguramtee jirti bara soomaleen daangaa cabsitee daangaa hunda fudhattee lallabattee taa'u jirti bara eeysaa har'a sabboonaan haa ta'uu dhufee wallee naadhaa dhiisa ati kana ajandaa gootee wal naa lolta obboleessoo xiqqollee taatu mee nama ifin tuffachiisina ummannummaan Oromoo kun wahuma dhufe jalan oriinaa sigale amma duru bakka meeqa baatanii guruubii meeqa baatanii kun nuti baale arsii miti nuti maarreen arsii maarree miti mitirkishoo isinummaan walee galtanii boodamma maaltu itti aana warqinaa gabayyoo arsii jaalataa sheer godhee aadaa arsiiti sigale sheer godhee Jaawar Maamma sheerin goone te jettutti asaan gana amma kuni Jaawar irraa ittisa kuni maar irraa ittisa sheekka abbutaa iddoo tana gubata sigale mee maalumaan isin godhe mee rabbi sodaadha mee maalumaan isin godhe anaafillee yaaddanii bannaa saniifuu sheeka keessan kanallee yaadala sheekana arsinuu jaa yaada yeruma hundaa'u namni wajji qabsu hitan tokko waan takka yoo morme mee dhaabbaa'eef laala nuti isin caalaa nama arsii jaalatu isin caalaa jechoota filatamaa nama filatee saba arsii kanaan jiru so isin caalaa ummata kana faarse faaruun beeytan maarree sanduuqa maarree namoota baanurraa waan akkana nuti qabsoorra jirra aadaa teenya gana guddifanna seenaa teenya gana barreeffanna daangaa keenyaa gana kabachiifanna sa'a diinatti muddinee gartee diina taankii fi baankii jiru albaatii keessaa yaasu jirrutti ati ganda gaddeebitee asii immaa hoshora naa ta'u taateedha osoon kunooti isiniin juuti kunootiif hin jettanii Oromoon tiyya wal naa taate hayyoota kiyya waliin naa fidde hayyayya dhiibbaan kana caalaa godhamee lafarratti harku qabnaa si galee
سيل سانيفو قام فدامي مي ربي سوداد داو تكشولي تاتو قام فدابل أرى مالكي سجرا أروم مالكي سجرتي هو سلاني ربي رواني فردي نجرتي سلاني ويتي كبابر آداني ويتي كبديبر قبصوني ويتي كبدي يرو قبصوتي يرو قبصوتي واتك ونأتي أرسي دبل تنجرت وانقفيت أرسي فارسي واتك أرسي جتي ونأتي أرومو خيسا أرسي دبل تنجرت واتك أتي وني أرسي جتي لفق كبدي ونأتي أرسي كبودن دي سنجرت أرومو تان كيس أرومو تان مدتي سي مدت يو أرومون تم ملكويتي يو أرومون تم كسارت ولمان كسار خنافو مالغونا والقبني طبباني ملكاو قبناجت ملكاو قبناجت ميشا مرم فاني فلالايز هذا انت لكتي سنيتي برت ألفو قداسا والقبدي ألفو سنيج أولا بجي خيست ميت قول لي سنت اندقام humanity نيسا قد تقوي نمما نيسا قد مين وهو موليتنا دادي سالالا ورّا دوان جاور درو دابچو تره ورّا قبصوتنا درو دابچو تره ورّا يوتا خينيا دلو تجي عربسو تره ورّا مرو نمان في دجي مرو تكيسا تره سيال مين ورّا مكتي وليتنا دادي سيهو جي مال جي مركانو قنا چل جاميلا لان جليا ورّا والله لانقود الراجي چنجرو سيال هنا موت فكاتة تو أمريكاني غوري هنگس ما يادو دندوان تي أرى يوم نمني دوام فالله يجرو تو كوان تك أمريكاني في دمالي بك أمريكاني جيفر على لون كوزي أي أكنوتي نتيف دربا ميوان تكاني سيادة كيس واي رامفتشو جيا چالون ديسا غافك ايرون ويانين بيجبول چجرت غاف تكو غافك ايرون علابا آباو تنهند قبطني مخينا دان كادري مغالب غورو ترتيادت هرير باجني ويانومان علابا آباو هركو غورتي غافا جاور مرمي او امن نندي دبرسو دور كسن أكمل تيريا قدّا خنا دبرسو دور مار شنين تنندي قياما خيسي شنين داوتي بزاتو سيال لا هرير خنا أكمل دبرسو دور باي you remember يادتو هريرة سيولا التبر كيرون على بعض أبتيتي مقالا وندخي سابر بادية وندخي سامخينا نقولوا جرني بر كيرو سيولا إفيفونو برغارو جرني فكات جاور أبدا هريركم كينيا متيجي مرميات التوسط مالف وجي وانا تنفين سدروك أبني سدت لبن وانا تفيتو سيفدني جي وانا تفارسو فيتو سوج فارسني جي سيسينانيتي اتشتيتي قورة عد سديقا جالو بخيها وجي قبساو جلتو خنا وجي ولفان سخاني جي أما ميكا خيسني كليبو واجين عرب سن الرمى وجي قبساو جي أنا انقسما يادني سنت نارو سنت آريتي متخنين جي تشاجو مالف أنجيا دو دندي سنن قسم أبو شيخا خنا خرادي رو الجسدي ما دفني يروشينكم مال أركني كتاب الجسمي خنا الرمال أركني ندرو دابتين إنجل إيه حقنا هونكا ها بيبين دوانو خرطي نبا كده بدي دفتي سيجي جبيسي تبرخون أكنو ما مار دامي تركشو أنا خنا سرت حديث خي خنا ينتيب دفتي سيجل harfi takka takka na kasirti sagalutti kan madda dabne marrete himi tirkishote sigale khuno wegana sigal so sanifu wan takka wagi namni garte wajin dem ta kumur me malif namni kumur me jaif gafalla sigal watu du wajir mimma swan beutin siyada kis gafa jawar mahammat hidajir bakala garbafan حمزة بورنا شمس الدين تعايون خينيا هدا جرنسن
faraan baddeessaa wallee jaalalaa takka baasuu yaadattu isa. Yeroo miti jaanii namni hangam takka dura dhaabbate yeroo jaalala walliif nu jaanii yaadattu. Kan kunis wallisu qaba kunis wanni sun ajandaan sun eessa akka ka'een beeka. Sigale bar jaalaluma wallise faraan baddeessaatu wallise bar. Yeroo hayyoonni keenya hidhaa jiru, yeroo Hacaaluun du'ee jiru, yeroo gartee Sheek Abbutaa afaan nurra dhiichisu jiru, akkami jaalala walliftanii jettanii faraan baddeessaa dura gaafa dhaabbattan yaadattu. Yeroon sun yeroo jaalalaatii dhugaa keessa, yeroo sabni gaddarra jiru, yeroo hayyoonni saba kanaa hidhaa jiru, jaalala yeroo miti dhugaa. Anggafa san gabbeerraan dubbanne maaliif dubbiin dhugaadha. Dubbiin dhugaadha. Wanni isin mormitan sun dhugaadha. Amma yeroo aadaadha hichifnu meenaa hin. Bakka inni aadaarra waraabu jiru sanirraa namni harrarra fe'amee reefi deemu jira. Ummata inni faarsu kana hiriiraa baalarraa buqqisanii shanyiin qotattu jedhanii cafaqu jiran. Gujii ichuma bira. Sigale. Gujii ichuma bira ollaasan. Unola. Mucaan keenya kun anuu komantii godheetiin mormee jee gaafa. So gaafa san gartee ajanduma darbame fudhattanii warri kun ammoo dhuguma mormu jira. Akkamitti osoo hayyoonni keenya hidhaa jiru, beetonni keenya hidhaa jiru, Hacaaluun du'ee qabrii jiru, akkami faraan baddeessaa artistiidha, akkami jaalala wallisaa jettanii loluu turtan. Wanni isin gaafa san loltatu sirrii. An dubbii san gaafa san laayif illee irraa waraabne wallahi. Akkatti yaadan. Maaliif dubbiin isin lolu jirtan sun sirriidha saasan sigale. Arra osoo namni keenya dhumaa jiru, osoo namni keenya buqqa'aa jiru, osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru. Sigale. Osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru, osoo sheexaantichi tokko walirra nu bitee dhukkee nurraa kaasaa jiru. Sigale. Osoo hayyoota gandatti idda fudhannee jirru kana, abbootii qabeenyaa gandatti idda fudhannee jirru kana hunda dirqiidhaan walitti dhiibnee walitti deebisaa jirru. Gaafa isin fiddanii akka burcuqqoo dubbii ajandaan taane nu itti darbitan kun ajandaa fudhataman qabne, ajandaa qabsoo teenyallee saba keenyallee gargaarree ammaa booda uggee ajandaan tokko dhufe itti yaadaa. Itti yaadaati waan oowwiftaniis oowwisaa. Waan oowwiftaniis oowwisaa. An amma hojii PP tana yeroo hunda wanni hin bahee faallaa namaa dhaabbadhee namni illee aboo kun nama dhaga'u jeen arrabsuuf ani waan PP'n oowwiftu hin beeku. PP'n ispeeshaalii Harargee fi Arsiin akka jaaraman hin feetu. An siifin himaa dhageeffatu. Akka tokko tahanii tokkummaadhaan dubbatan hin feetu. Jala mureetiin siifu. PP'n tun paartiitii yaan sirriitti hin beeku. Akka isaan kun tokko tahanii deeman hin feetu. Sababa sa'aatiif gaafadhu deemi. Yoo jarri kun wal ta'ee isaanii miidiyaa irratti illee wal mari'atu garte akkuma gooteeti dhuftee ciin seente feetu sakkaree iyyatti ergiti, feetu maarreetti ergiti, feetu faarsee bulatti ergiti, akkuma goote waliin nayti jechuudha. Keessoo isaanitti waliin nayti jechuudha. Amma Harargee kam goote gosatti Harargee gosa hin beekne. Gosummaan jaaramuun milkiidha. Gosattiin wal beeka jee malee ittiin dhaadadhaan jenne ergamaan keenya. Amma gargaarsaa gosummaan ta'e abalu fayyadame gostami jechuu eegalu namni keenya. Hangan takka nurratti dalaydee PP'n Harargee akkasitti daamij gootee.
amma isinitti as kuttee jiru. Amma hoogganaan keessan guddaan TP'dha. Irra guddaan arbaa gartee akka gaariitti dhiiga Oromoo dhuge wallee sheer isinii godhe booda qabsaa'ota kanatti as dhufuu teessanii jechuudha. Abalumaa sheer hin godhini. Abaluu sheer godhe. Abalummoo ajandaaf sheer godhe. Walleen qabsoo dheengadda tanu barbaachiftu jaawar dura namni sheer godhe hin jiru. Saniifuu obboleeyyan keenya mee waan takka dammaqaatii gamaa gamana ilaalaa maaliif wanni kun tahee ifirraa ilaala. Tadha asuma dhaabeetiin keessaa baha ajandaa kanallee asuma nurraa gabaabsa. Kanaa booda abbaan fedhe waan fedhe yoo wallisee dantaa yuutuuba isaatiif malee namni arsii jaalatee arsii wallisee hin jiru. Deemaa viiyuu isaa gurbaan kun amma durallee wallisu ture jaaniyan eegasiin baakgiraawundii isaa laale eega inni wallisu ture jaani viiyuu isaa ta'amata meeqa dura nama hangalaaleef wallee tana nama hangalaaleef laala. Viiyuu isaatiif hiroon keer namni sabboonaan osoo sabni isaa duu jiru sabni isaa biqoo jiru waan akkanaa wallisee si galee wanta godhuu jechuudha. Ammaasiis inni wallisuuf mirga qaba. Ati immoo irra wal qooduu dhiisuudhaaf siitutti gaafatamaa jira. Namni ajandaa sii darbuudhaaf mirga qaba. Ajandaa sana abadan hin fudhadhu jettee firraa dura dhaabbachuudhaaf siitu. Galee dura dhaabbachuu qabaa jechuudha. Saniifuu ani waan inni isiniin jiru waan takka firraa gamaa gamana laala. Waan takka firraa gamana laala deema especially waan amma eegaltan tana waan gaddummaa fi gosummaa tana please waan kana dhaaba. Abbootiin teenya dheengadda shimmiggatti wanni warii wareegamteef amantiin addan baanu gosummaan addan baanu jetteeti. Oromoo kan bituu danda'a yoo addaan qoqqoodan qofa. Yoo gosa kana rakkaasan qofa. Please waan kana dhaaba. Waan kana dhaaba. Keessattuu warri TikTok kadhatee bulaan yaa kadhatee bula yaa warra TikTok yaa warra gosummaan nama jaaree leencanaa darbaaju yaa warra gosummaan nama jaaree waanaa darbaaju yaa kadhatee bula rabbi sodaadhu uummatarraa taa'e waan kadhattee hirkattu san rabbi sin nyaachise yoo uummata kanarraa taa'uu baatta kadhatee bulaadha amma kan firraa dadhabe ka keessattuu gartee wanti oomishatee gartee gosummaa fi gandummaa tana oomishee ilmaa baluu kana ta'ee bar ilmaa balu bar nauma biyya cabsuu deemu bar ilmaa baluu maarree qabaa bar aboo maal qabu biyya cabsuu deemu moo sigale jennee oggi laalle kunoo bar geema qaba bar miitirqisho qaba bar milliyyoo qaba asiin jan sigale saniifuu awwanniin isiniin jiru kadhatee bula ummata Oromoorraa ta'a. Itti aansuudhaan haala yeroo irratti akkuma beekamu sheeyxaantichi Abiyyii fi Injuu iddoo tana haala nageenyaa ergaa hayyoonni keenya gartee sabaa sablammii wajji waliigalanii booda takkaa rafee hin bullee jechuudha. Takkaa rafee hin bullee. Diinni keessii rafutti hin jiru. Ati garuu diriirfattee raftee waan hin taane iyyaa bultaa jechuudha. Sakkaree iyyaa wajji. Diinni kee halkanii guyyaa sirratti dalagaa jira. Akkuma beekamu humnoota warroota intikaa aanaa fi gandarraa hanga godinatti yaamee Finfinneetti haga ammaa marirra jiranii. Haga ammaa marirra jiranii. Biyyattiin namicha harkaa baatee jirti. Ollaan dheengadda isaa wajji du'u hundi har'a isa ajjeesuu barbaada. Keessoon isaa nagaa hin qabdu. Diinagdeen isaa nagaa hin qabdu. Dipiloomaasiin isaa nagaa hin qabdu.
Ekonomiin isaa nagaan qabdu, waraanni isaa nagaan qabu, kaadireef kaabineen isaa nagaan qabdu. Ibsa isaan deengadda baasan garti. Hattuun qulqulleessinaa jedha. Hattuun hattuu qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Maafiyaan maafiyaa qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Diinagdee fi qaala'insa jireenyaa ni to'annaa jedha. Qaala'insa jireenyaa kan uumuu isaanii jedha. Akkamiin dippiloomaasii balleessanii ollaa wajjin nagaa buusuu didanii keessatti nagaa buusuu didanii qaala'insa jireenyaa dursa ka fidu maali? Lola, nagaa dhabuun, qotee bulaan qotachuu dadhabuun, daldalaan daldalee galuu dadhabuun. Sigale namni yoo hin qonne biitti takka yoo qottee oomishuu hin dandeenye guddina maali miti? Daldalaa yoo daldalatee fiduu hin dandeenye gibira isaa fuudhee kafala. Biyyattii nagaa dhabuudhaan ajjeesee jechuudha haallicha. Wallaala isaatii wadalloota jala guuree nama waa beeku, nama yaada kennuuf, nama gartee waan kana dura dhaabbatu hunda if jalaa yaasee fixeeti. Yessarii qofa, faarsee bulaa qofa, maal naa dhabde hanga duututti anni nyaadhaa warra juu qofa. Namni garaa si deeggaru, namni faayidaa si deeggaru gaafa faayidaa sanirraa qabde si jalaa garagalaa arraarra hin jedhu amata lama du'aan jedhu. Biyyattiin zarzaarrooytee jirti jechuudha. Namoonni if qopheessaa jiran. Naafi atiif qopheessuu dhiisii garuu ha qophaa'ee kamitti diina jenneeti karoorfachaa jirra. Waboo qophooyte akkamitti olola irratti oofu jirtan? Hayyoota wal mari'achuu jiru akkamitti olola irratti oofu jirtan? Warra ajandaa hin qabne, warra maali hin qabne, warra waluu hin dhageenye, warra miixirqishoo hin dhageenye isin wal diiguu jirtan. Hambiti garuu wal jaaruu jirti jedhu. Mee bakka jirru if laala. Dammaqaas jechaa. Sa'aatiin amma sa'aatii tokkummaa teenyaan laa suuta halkanii guyyaa ija takka harrafaan jaawarsuun ammas. Biyyattiin tun boru maaltu ta'amni hin beekamu. Biyyattii namni waan nyaatu dhabee wal nyaachuu qophaa'u jira. Namni waan nyaatu dhabee mootummaa nyaataa mararaa guddinaa jira. Hayyuu siyaasaa sigale. Ka'anaa fi si dura siyaasaa barsiisuu ture. Yeroo kanatti tan qabdu jabeeffattee tan hin qabne humna qabdu hin qabne hawwattaa jechuudha. Waboo jabeeffattee huuba nama waboo irra buusu eeydee hayyoota kee jabeeffattee nama huuba hayyoota keetirra buusu irraa eeydee sigale. Tokkummaa kee jabeeffattee tokkummaan kee injifannoo si geessa waan ta'eef nama tokkummaa kee dura dhaabbatu ofirraa eegaati. Akkasiin kara milkiichi tarkaanfatte malee harka haayaa, kaan arrabsaa, kaan abaaraa, kaan eebbisaa, eeysaa hundeessu. Amatuu saba kadhaa, saba boohaa, saba wallaalaa taanaa. Arra Oromoo keessa jenereeshinaa du'aa jira. Maaliif jenereeshinni du'aa jira? Jenereeshinaa addoomaa jira. Maaliif jenereeshinni doomaa jira? Barsiisaan hayyuu oomishu hundi waan nyaatu dhabee maraataa jira. Barataan waan nyaatee barsiisaa hanga jiru sanuu dhageeffatu dhabee boohaa jira. Dhukkubsataan dooktara mana wallaansaa dhaqee dooktara dhaabbatee isa wallaanu dhabee siree du'aa jira. Maaliif dooktarri dalagaa biroo barbaadaa jechuudha? Jireenya isaa habar godhuuf. Kataaskii oofu taaskitti oofu. Anamma nama yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala galee huccuu namaa miicuun beekaa jechuudha. Kaadireef kaabinee waan biroo fixaniiti qotee bulaa dachii gurgursiisanii fixaniiti re'ee gurgursiisanii milishaan fixeeti awwadaa itti qorqorroo manaa buqqaasanii buusii kafalchiisan. Qorqorroo manaa
mana ijoolleen keessa galtu ni amantaa ammatan ummanni keenya sadarkaa tanarra jiraa jedhu. Mee namni sabni isaa akkana jiru namni sabni isaa kana keessa jiru mee rabbi sodaadhu afaan kamii wal lolan mee naayu abbaan kee qorqorroo buqqaaseeti buusii milishaa kafalu jira qorqorroo mana kan roobni ilmaanii roobu mana tokkichaa ijoollee nama 10 keessaa qabu horiidari jedhanii gartee manzaraa kaayyatee garaa hangana godhee kaabineen kun irra diigaa jiran. Arra tokkummaa kee cimsattee keessoo kee jabeeffattee kan ofirraa kaasu bineensa gartee dhiiga uummata keetii dhugaa jiru kan ofirraa kaasu ajandaa inni sii darbu ofirraa eeguus si barbaachisa. Eeguus si barbaachisa moo asii dhaabbattee gartee rabbi hiree sii kennee biyya Arabaa si geessee biyya Awurooppaa si fidee Ameerikaa si fidee asii uummata keetirra baacuus si barbaachisa. Dachi qaallichi kun meekaappii godhe fa'aan ajandaa godhachuun si barbaachisa. Dhukkubsataan nama wallaanuun qabuun siin jedhe. Dooktarri waan nyaatu hin qabu. Deemee dalagaa biroo barbaaduu qaba. Dalagaa dabalataa dalaguu qaba. Barsiisaa waan nyaatu hin qabu. Dhaloota kamtu sii barate. Mee hoogganaan siyaasaa kanatti oomishu jirtu. Mee bara piroofeesarraa ati oomishu jirtu. Injiinarraa ati oomishu jirtu. Kanatti oomishu jirtu waraana qofaa jechuudha. Saniifuu osoon dhaloonni si doomaa jiru. Osoon qacheen si citaa jirtuuti. Ati asirraa teessee waan hin taane haasoo ta'e. Waan sabni keenya keessa jiru waan afaaniin dubbatamu miti. Ana I don't know manni biyya sanii sun abaarsa qabamoo? Waan ajaa'iba sitti ta'u harratti inni dilli kun jiru sheekaa fi qeensiin hundi dhiichisan manzaraa uffatanii sheekotii manzaraatanii nan juusan gartanii isaan irraa quban qaban biyya biroo manni kun hoggiin laayifii isaanii ilaalu hoggiin maarree isaanii ilaalu sigale ummanni kun biyya biroo jirammoo Itoophiyumaa addunyaanuu yaa Rabbi biyya tana nutti hin diigin jette addunyaan kadhachuu jirti. Maaliif ummanni Itoophiyaa duraanuu baqachuudhaaf qophaa'ee firra taa'u jiru sigale yoo xiqquma takka tuqaan fila cufti Ameerikaa yaa'uu fedha Astiraaliyaa yaa'uu fedha namni tokko biyya san keessatti nafu. Namni tokko biyya san keessatti nafu. Arrat sabni keenya tana keessa jira. Muusiidhaan ummanni keenya mataan garagalee jira. Yaa buleeyyan. So ummata kana aare kana ummata kana cinqame kana xiqqis takka tuqaa afataa jechuudha. Kana maaltu barbaachisa? Dhullaan akka dhoohuu qophaa'e kun akka dhoohee fuula hunda si faca'ee hin balleessine hayyootaa tokkotti dhoosu beekaa. Waan hayyoonni kun dalagu dhageeffachuu qabdaa jiru. Har'a maal dalaydan jettanii hayyoota kee gamaaggamuu qabdaa jiru. Hayyoonni taa'an jiran dalagaa jiran kan waraqaa barreessu barreessaa jira. Amma suuraan intala gujii duuteetun Rabbi rahmataa godhuu fi ilma hojii duuteetun guutuun human right bira dhayite Washington DC dhayite addunyaan guutuun mootummaan akka ajjeese ragaa wajjin geessaa jiranii jechuudha. Dippiloomaasiin mootummaa hofteeti teenya kaatee deemu jirti. Kana biratti khabar baachisu dippiloomaasiin qoftiin gatiin qabu humna jechuudha. Humni tun eenyu harkaa qabu woboodhaa jechuudha. Marroo dirribaatiin maali jirte jechuudha. Deengaddaan jirta harree isii jirte jechuudha. Afaan qofaanii miti. Waa hundaan haasa'uu qabdaa jechuudha. Ati saba guddaadha. Saba ijoollee uumaan beekneefuu TikTok irra bee leenca kennuun leenca akkamiin leenca kennuu diddare.
leenca akkamiin leenca kennuu diddare saniifu obboleeyyan keenya yeroo gartee amma namni keenya qabateef laatu diiyaaspooraa biyya alaa kana awwanniin isinit dhaamu miidiyaa biyya alaatii fi diiyaaspooraa biyya alaatirraa namni chipsii lama nyaata warri diiyaasporaan biyya alaa an ummata rabbii tokkichan sudaan haa ummata akkas jiru keessa dhaabbatee footoo ka'ee haa jee doolaara keessa kaatee yeroo keessa kaatee gammadu riyaala keessa kaayatee gammadu gara jabina diiyaaspooraa adeero gammachuun biyyaa wajji toltii bala gammachuun sabaa wajji toltii bala balaan biyyaa wajji balalchu kuma jaa gammachuun biyyaa wajjiitis baharaa bara so saniifuu sadarkaa ummanni keenya kana keessa jirutti halkanii guyyaa eessarra geessan jennee hayyoota keenya asi keessaa dha'uu qabna man isaaniif ajandaa baafne ajandaa birootiin gartee akka isaan qabaman ajandaa birootiin akka piippiin gartee jaawarfaa arrabsuudhaaf xiqqoo akka ta'an afatan gartanii maaliif yeroo hunda diinni gartee laal nama ajaa'iba irratti xiyyeeffata amma qeeroo shanirraa hanga 8 ijaaran faarsee bulaan hin gahu akka gaariitti arraba beeku naa barbaada sakkareeyyaan kunis kufee kunis use naa barbaada jeen namichi qaceelfama gabbaasee jira maaliif faarsee bulaan buleeyyiin kun xiqqoo walitti aaranii jiran iddoo tana hirmaannaanis walan qatte jedhi annaaf himanii ansaayibaniin beeka xiqqoo hirmaanna irratti mufannoon takka dhufte irra guddaa faarsee bulaanii gartan isinuu harkuuf teessan amma namoota hedduu wal loluu ta'a sigale xiqqoo haatu ta'e negatiivii fi negatiivii wal tuqee maaliif buleeyyii kana already tuffatee jira buleeyyii kana isinumaatii isin fiddanii namnillee isin dhaga'uu didee fuulallee isin baranii ay sheekaa butaatu ofirraa dhorkuu dadhabdanii jaaniiti gartee faarsee bulaa warra buleeyyii kana xiqqoo ignoor godhanii irraa usanii haaraa kana jala horii eegalanii jedhu pippii fi jinnii sheeyxaanni amala tokko qaban namuma isaan jaalatu ajjeesan dura soo sanii faarsee bulaan kun maqaa jijjiirratee kun callisee irra guddaan ni callisee bara faarsee bulaa haaraa kana dadhabne malee faarsee bulaan buleeyyiin barxiqqoo ni callisee barsiisee qaanfateetu magaata akka takka firraa darbu malee soo saniifuu faarsee bulaa haaraa naa uumaa jeeti qaallichimma warra haaraa kana jala fiigu jiraa jaanti galee amma qeeroo naa qopheessaa jee takka gaariitti arraba beeytu takka gaariitti gartee jaawariin asin nu dhiiftee kuttee maarree taatee kuttee mitirqishoo taatee kuttee haakima nun geessine jaawar maallaqa maal qabaa haakimas geessine warra akkas juufaa jira warra maqeeroon asirra baate nu gantee kuttee mitirqishoo hay yoo inni isin gane maaliif aangorra jiru summaa bakka isinitti hin goone faarsee bulaa guddaa ta'u ergamtuu guddaa ta'u nama akkas jee viidiyoo waraabulaa laame jaawar akkana nu godhee kutee maarree nu godhee kutee jedha inni ma achi jiru sunoo maal sii godhu jiru saniifu sagaleen tiyya tanuma sagaleen tun maal taate isinitti kaatemu isinit guddate sigale faarsee bulaa yaa'u jiraan sinje maraataaf qaanfatee yaa'u yooniin utaalees namaan nakkoof laadii rokkamiin ta'a je'ee gartee qaaniidhaa ija babaasu jiru malee faarsee bulaan irra guddaan awwaajjira keessaan jira qubaan qaba faarsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira faarsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira ammaasiis galatooma warree sagaleen bireede jettan ammaasiis
erga obbolammaa Magarsaa hayyoota keenya wajji jiraachuu hayyoota keenya duuba jiraachuu hayyoota keenya wajji jiraachuu mirkanooyitee PP'n eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti duraan barcal jettee teessi wallaalummaa PP tanaasii gale eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti hay aboolamaanis ichi jira yaaniiti imma namni hundi jalaa diddidu seene si gale faarsee bulaa kanaa fuulatti gugguuruu eegalan si gale thank you warri bareeda jettan sagale faarsee bulaa kanaas fuulatti gugguuruu eegalan akka duraanitti gartee fuulaas baduu daniiti amma faarsee bulaa irra guddaan bar waliin eegalle namoonni muraasni xiqqoo booda wal eegaluu ta'an si gale kanuma boodachi garagalee dhukaasuu taa'u garata si gale wooma keessa jiruun si himan si gale saniifu ammala kaadireenis akka duraanitti waa takka lafan jiranii yoo namicha kana gartee asirraa kan kaasan namni namicha kana sossoosuu danda'u jiru si gale jettee amanteeti duraan qaallichuma tajaajilu jirti jechuudha. Namichuma tajaajilu jiranii jechuudha. Eega hayyoonni keenya walgahii biyya alaa tana godhe booda namni xiqqoo abdii horatee jechuudha. Humna xiqqaa keessaa, kaadiree keessaa, kaabinee keessaa warri duraanuu uummata kanaaf dhimmamu agartee akkaataatti uummata kana tajaajilu wallaalee rakkachuu jiru xiqqoo amma goobaan as laaluu eegalee jechuudha. Saniifuu faarsee bulaa kanaanis hayboo dubbiin jijjiiramni dhufuma jira. Jaawar deengaddaa aboo haabbu taasii qofaa asii ozoon jaanii jaawar faan dhufanii aboo jaawar kopha deema ozoon jennuuti hayyoonni guutuun bira jechaan aboo Oromoon ifiifuu waliin galtu ozoon jaaniiti marroo fi jaawar waliin ta'anii waajjira tokko keessa ta'anii mari'atanii aboo Oromoon Amaaraa wajji waliin galtu ozoon jaanii ligatuu fi jaawar nuti obboleeyyan qabsooti waliin jaanii hay boo dubbiin nu harkaa bahaa jirtii jaaniiti maaliif namni siyaasaa beeku dubbiin kana deemaa jirtu ni beeka si gale dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba mootummaa wasaha qoshaasha kana dhiisi mootummaa wayyaanee kan sukuriitiin isaa waraanni isaa diinagdeen isaa akkasi jabaa ture sunu ni kutee jechuudha si gale gartee sunu ni kutee jechuudha usuma teenyee laalluuti mootummaan zayitunaa miti kan dhagaan buusan jaalli si gale Jawar Muhammad gaafa Jawar bira lafaa ka'u takka ni yaadan. Jawar Muhammad namni karaa sii cufu hin jiru. Maarree sii cufu hin jiru. Jawar osoon isaan karaa cufaa eeganiiti addunyaatti cufe dippiloomaasiidhaan. Karaa addunyaatti itti cufee jechuudha. Hayyoonni keenya Jawarji Profeesar Onniji Profeesaroonni hundinuu gartee osoon isaan karaa cufan jaanii eeganii hayyoonni keenya karaa cufsiisan jaanii eeganiiti karaa addunyaa guutuutti cufanii amma waajjira kana yoo dhaqan already isin uummata nama akkana godheemi nama jeesu jirtanii maal godhu jirtanii faranjiin ittumaas kana yoo isaa harkattan abbaasii himenimtu faranjiin amalasiiti si gale we got information qofa siin jaan harkannee jirraa qofa siin jaan si gale kana uggii dhaqaniis عرب بيرو كده كنيس هذا تتقيون من الخدريين من الخداميين من المتاجرين الترقيين جان سيقول هاي جاو خيسبتو بيخي نمني أبي قرتي لبورا أكاد رفوتا ننتقي نبربادو عرب سيقول أفان عرباتيني سيونكم قيامة قبا بريسانيتو مقلجاني يقول سنيفو الرجل جرا سر تجرني الحمد لله ربين كينيا غرتي حيوتا كانان نوخن مي والچنا دابني وجدابني وجين دولي دينا غرتي امت كينيا ديغدو غاجرو فناي ورميسا غباب سنون سينجا كون شيخ ابوتاتي تنمشير ولي غدا بايي سنجالنا بايي سنكبنيا اجندا غندوما خنا اجندا غوسوما ابدن خرفي gosa feete keessa hafaatu ganda feete keessa hafaatu gatii kafalee anaa dhaabsisa si galee nagaa annaa jiraadha.